Gabbuustee waan ta'u. No, Naili, wallahi dhiifama jechuun araaree tuman dubbadde dhiifama Guyyaa afur dura waggaa 20 akka buuta beektaa? Inaarre wallahi inaarre jechuun maaf inaarra ati bar waan keessa kiyya beektuuf jireenya kiyyaas waan beektuuf dubbatte. Wow, galatoomii afandii thank you. Baganarraa badhaafamte. Akka gartee nama yookaanu manni irra diigamee fi akka gartee nama dhukkubsatee fi yookaan rakkataa itti gargaaranii miti abdi qopheeni. Abdi qopheen saba kanaaf jeeti Awurooppaa silaa namni itti gaggabu tagaafasii dhiisee biyya galee waraqaan meeqa osoo mootummaa keessaa barreeffamtuu dhiisee saba isaatiif cilaa'ee abdi qopheen shaamaa ta'eeti saba kana bakka amma inni jiru kanaan ga'e. Waa'ee abdi qopheedhaa akka itti ibsaniif nama beekamu. Yoo jiraachuu dadhabde yaada kiyya yoo jiraachuu dadhabde du'i. Seenaan abdi qopheedhaa yeroo inni dhuftiif bareechitee yeroon dhuftiif beelooyne jaanii midhaan jiraan nyaatan. Wanni seenaa abdi qopheetiif si jarjarsu takka hin jiru. Abdi qopheen biyyaa fi sabaa fi aarsaa dilesan kafale. Bulchiinsi magaalaa Dirredhaa qofti waan kana godhuu danda'a. Waan ati barbaaddu guutuu sii godhuu danda'a. Kuni waan laal haadhiifnu yeroo dhufaaf waa'ee abdi qopheetiif duwwaa tuqaashan naman gaafatin wanni duwwaa tuqaashan si jarjarsulleen takkalleen hin jiru seenaa abdi qophee. Hin gaafanne ani jabana hin gaafanne waan takka. Hin gaafanne galallee hin gaafatin wanni si jarjarsu. Nin galateeffadha malee waan kana dura na godhaniif hin galateeffadha malee hin gaafanne itti aansee waggaa 20 takka nu dhabeemi yoomi khadu ani hasoo farcaltee bakka hasoo hasinii sharmarkeen anaanin bahana No, ben Nailin ben. Dhaggeeffadhu. Numa dhaggeeffadhu ta'i ol deebisi. Baate mee deebisi. Naili hol deebisi. No, na abaatu jeen ammala dhaggeeffadhu. Boo ammala lamma isii ol naqaati yaa dhaggeeffattu rakkoon qabu. Amma bulchiinsi Dirredhaa maarree godhuu qaba ka'eettu kana durame isii cinaa dhaabbadha. Bulchiinsa Dirredhaa miti Oromiyaa godhaaf. Dura isin uummanni keenya cinaa dhaabbatu. Uummanni cinaa dhaabbachuudha murteessaan. Mootummaanuu nama uummanni bira dhaabbatu cinaa dhaabbata. Kana beekuu qabdan isin hundi. Waa hubachiisa. Maammee kiyya gizeen ammaan tanaa gizee sagal naanni muutii qabadhuutu ta'e maammee jabana wanni shaarmaarkeen sin jechuun jiru gizeen ammaan tana keessa jirru gizee miidiyaa hawaasaa soosu. Dhugaadha akkaatii waayyuu gizee deemaan gizee miidiyaa hawaasaa soosu. Gizee daa'imni xiqqaan tokko harakaata xiqqaa tokko godhee osoo inni quban qabne tirrindiinsaa samii dhaqee addunyaan ol jalaa fuutu. Qophee harakaatan barbaachisu wanni abdi qopheedhaa maal haasoftansi? Mootummaa yuunivarsiitii dhaabuu qaba osoo namni tokko itti yaadin abdi qopheedhaa. Eenyu dubbisa? Mee amma maal gootee dubbifteeti atiis? Eenyu sabaa bar biyyaa fi. Maammee jabana akkaan ani dubbisiin akkaan Dirredhaa irraa kaasee hunda propoozaala galfadhee hin gaafatin waan beektu ni qabda. Dhagee saayibni keenya kun Miidiyaan akka miidiyaa waan cufamuudha. Taatu miis godhi meeshaa. Taatu. Gaafi itti dhiisi wanni ati gaafattuuf hin jiru. Gaafii Taatu keenya amma saayibni keenya dubbii quban qabuuti beeku takka moo. quban qabu yaa quban qabu hin hubannees jeeti yaada. Waan nuti haasoo jiru waan quban qabneef Maammee jabana waan hedduu waan ifa sin ta'iniitu jira na fakkaata. La suuta waliin maammee ni beeka waa hunda nama beeku Naayiliin yoo irraan fatte illee beeku malee nama walis beekanii so wanti nin beekan caaltu nin beekan an maal akkan barbaadu beekta akka sharmarkeen jettan miidiyaa kanarratti wantoota hedduu jechuu masaatu xiqqishoo torbaan takka yoo miidiyaan oowwe
هاي بس أما شرماركي يوم في أنامتي ni kabaja qabdi kana yaatu na male mootummaa hay mootummaa si quba qaba mootummaa ni fi ajandaa meeqa qaba hay am personally akka mataa kiyyaatti proposal bakkaan amara khiyyaan laal masaayibni keenya kuni dubbii quban qabu isa faayil isa xiqqoo bee xiqqoo nu tursiisaati caaltuu teenya ajandaa keenya kareefu jenne waa'ee naayil dubbadda meetta durata faadari isi durata isi tu quba qabadda Sharmarke na dhagaye. Wai. Sharmarke. saayiba kiyyaati ammalaan Sharmarke bi mammi jabana wajjinaasaa walii galchaame isin lamaan. no nuti asirra waliin gallu amma asirratti waliin gallu ani isaa wajji waliin gallu maaliif jennaan inni overtake jira maaliif jennaan inni mootummaa dhiisi mootummaa jechuun bar hawaasaa bar dura murteessan hawaasaa Jenne dhiisaan siin jeebo. Namni mootummaa ati amma mootummaa irraa difeensi godhuu feetan. Ajandaan itti guddatee jetta waa'ee mootummaadha. laal tanaattaa naaf inni waliin gallu Kanaafin siin jaati. naaf inni waliin gallu caaltuu teenya Okay, mammi yaada isaa. Baanaara ka barbaadaniif abdi qopheedhaaf baanaara maalis hayi maal miidiyaa maal siboo Mijiban abbaanarra waan itti yaadaatii dubbadda gijee waa dubbattan. Maamee jabana wanni dubbanne yoo jiraate waggaa lameen kana waan inni hojjadde waan inni irra gahee jiruu fi piroojeektiilee maqaa isaatiin hojjetaman qofaan kana jira je'ee dubbadde malee waan takka wanni dubbatame hin jiru. Naayilii teenya natti fakkaata maamee jabanaa waan jechuu barbaade abbaa keenya abdi qopheen guddina maqaa isaatii fi darajaa amma itti dubbannu tarii waliin madaalu jechuu barbaade na fakkaata mootummaanis Awwan fakkeessin rabbi sinuumi sodaaddaati maamee jabana na dhaggeeffadhu gizee takka jechuu dhugaa akkana harka laagaa nama keessanii nama naqqisiisina. no ati bar dhugaadha dhiibbaan ati uumte ni jira bar naayilii teenya dhiibbaan ati uumte ibsana isaa miti ilaal badoo malakkateen beeta amma miidiyaa fi tiktook kanarra taa'ee waan fadhannee haasee mootummaa maarri ta'eef yeroo qaba yoom yeroon sun yoom dhugaadha yeroo yeroo yoo achi fagaattee illee as dhiyeessuudhaaf dhiibbaan miidiyaadha barbaachisaadha babaaleen bobooliin jechuudha. Noona dhageeffadhu warri inni hojjetee fi inni nama godhe goottan tahanii maqaa isaa namni hin beeknetti hojiilee inni hojjete namni biraa kiyya je'ee dhalootaaf dabarsu jirutti dhaloonni walirraa fudhachaa deema malee kaan badaa deema sifinimaa. Miidiyaa bana dhulaali maamee jabana YouTube bana dhulaali hojiilee abdii hojjete hojii eenyu akka ta'amanii dookumentariin irratti hojjetamaa jiru bani ilaali. Kana waggaa 50 booda akka haaraatti haqameetti dhalootaaf akka lammataa dalagama yaaduma qofa kan nama yaadannoon isaanii hin maltu isa. yaada namaa gaafatti loowwan wantoonni fakkaate yaada. No inni maal akka fakkaate maqaa isaati waan biraa takka akka wanta jechuun. No sun immoo nama biraati illee fakkamu ati intala isaadhaan kun waan yaadamne lakki naani. lamma waan takka beekuu qabdan waan amma maameen jee kuni waan mootummaan bulchiinsa Dirreedhaa kophaa isatti godhuu danda'u dhuga garuu mootummaan Dirreedhaa hin godhu kana ka godhuu danda'u yoo isin sagalee taatan mootummaa Dirreedhaa miiqaa Oromiyaa godhaa jechuun jirraa bar way akka inni hubattan. Gaafadheetiin jira bulchiinsa Dirreedhaa Sharmarkee ni beektaa miidhageessee jirta. Haati dhuftee goonee dadhabneemi waa hedduu dadhabneemi. Waa hedduu takka. Aayidee guutuu Sharmarkee dubbiin ati jettu maamee jabanaa obboleessa keenya kan irra guddaa galatoom ulfaadhu namni tokko guyyaa dabdichaa taa kaasee kana jee namni abbaan iyyuu firri dirmataa waan hawaasni dubbate waan miidiyaan dubbate namni irra deddeebi'ee ilaala akkuma mana لو وانت قاتي وانت كرر لما رسدي دبين صلي على النبي اللهم صل وسلم ديبيتي مالف دبين تندد ديبيتي مالف يفنا تخنما يفما تخنما يو ان اللي نقولوا دبو وري تدهاتو نيغودا يكوناتي تو اسرت مدرا مالي لالي جانيتي يو ان اللي عامل دبيسن جلالان اكل على الاسقودا ام بس قلتي مامي جبنا بليز دبي تو كينيا مكا جولي اورومياتين غلطو مسنجا
أخي بالله عليك وقلت كتك بيخاش على الإسلام الإيسا أخا وكان نايدي متمنتو ميرا براخي زين بالله Dolletenya tam jirta nagaa fayyaadha. Isumaan dhaggeeffachuu jira hadra buucan kaayinaadha. هيا بقنا قاعد نفت نجا السلام عليكم Waalaikum salaam. Dubbiirree Bushaar Maarkee Adam jee dubbii dhugaadhaati. Mootummaan ka'ififuu qilleenfaawee buquqaa kana kophee abdii qopheedhaan gaani yoo abbaan iyyate firri dirmataa nuti karaa hundaan dhiibbaa godhuudha malee. Akkuma maammee jabanaadhaa kanatti ija baafneetuma maaliif akkasitti hin beekne maaliif akkasitti adeeroo kiyya mootummaan waan kalee fatara nyaatee hin beeku. Dhiigni dhaabbatee jira qilleenfaawee jira. Ati iyyituu firri dirmataa jaallaan yoo abbaan iyyate yaadachiisu qabna nuti. Hatta iyyensummaan suniyyuu abdii qophee irratti waa'ee dhimma abdii qophee irratti mootummaan ni beeka akkamitti ifiin hin beekne mootummaan bar Finfinnee qofa baabaa kiyya maal taate maammee jabanaa. Hoggaasa sagalee bijaasi wal fakkaatee qilleenfooyi taadeeroo maal taate wayi mootummaan itti iyyuudha qabda ati aangoo rabbiin namaa kanna ija babaasu abbaatu diidaa taa jedhan kana jechuun kiyya ani mana caaltuudha kana yoon dhufe malee yaada kana kannachuun wanni hin jiru rikkoosii meeqaan ergadhee ol seene ati itti iyyitee eenyummaa kee itti dhageessisuudha qabda. Kima didduu etteeni itti himuudha qabda. Taphtaaf godha. Itti fufi obsaa fi itti muti. Akkanuma dhaabbatteeti ati wanniidha jetteeni hin ta'u wanni kana jedhamaa hin jiru baabaa kiyya atiitu itti hima. Amma mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhan abdii qophee hiikaa isaatu hin beeku waa'ee abdii qopheetu hiikaa isaa hin beeku dirree abdii qopheen tolcherra mootummaan dhufee burru haquudha jira kaabinee fi milishaan qophee wanniidhaa kun kana jechuun ati dhufteeti itti himta ni yaadachiista abdeet goota. يا قلتهم والله قلتهم بقى كلمني ولا أقول نسون تخينيا بليز أكاسيتي وبدأ إذنين دقة بدأ مسجد أفانين جرا أسري صلاتين أزدي بياتي تبوك قلتهم فذكر نينتا أسري دان نجة صلاتي تومان بقى صلاة ميسكودي صلاة تومان دوايس كودي أبصار يوسف قلتهم Mame jabana amma dhageesse akkasii hubadhu ilaalcha wanti qabaateeti miti bara akkaataa inni isin waan emotional ta'eef tarii isin wanti godhu dadhabe malee ilaalchi isaa faallaa waan kanaa dura dhaabbachuu yookaan immoo akkaataan isin jirtan wanti ta'u osoo hin taane akka Saaraadhaaf callaa kan namee hangareef wasaaf jirti Saara baga nagaan dhufte obboleettii teenya kaalli yaada kee ibsadhu. Maaliif kana jetti galatoomii dhufuu keeti. Dursaa dhiibaa haafachuu dangalche jeetiin si baate. Hin jirtu isa caaltu Saaraa. Nan baasa yookiin hin dubbanne. Hin jirtu. Ya. Basi. Okay. Ziad khanaje ergateen sa Ziad. Basi ini ergatee jira. Basi ergatu. To kana argisa. Kana barreessine. Imbasi mana folongo tu bukan akan nufti brother. Badaaso nama asoo hin dandeenye hin galchin nan beeka amma inni bakka hoxii akka jiru beeka binifidis. Okay. Gabbuu isaatti Ziyaad. Farreeratti fe'anii dubbiin akkuma reefu sharmaarkeen jee namuu baduu akka godina irraa bareechi foloo godhiti namuu dirqama isaa ba'achuudhaaf namoonni miidiyaa irratti dhiibbaa uuman gama miidiyaatiin namoonni lafatti immoo hojjechuu danda'an gama lafaatiin hundinuu keessaan naayilii immoo warroonni kun namuu naayilii kun namuu ni danda'a hamileenis wama fedheenuu bira dhaabbachaadha keessaan qunnamaadha isii jajjabeessu isii garee. Yaa. Kanaaf akkasuma badoo kiyyan irraa bareechi boru yoo inshallah
Laayivii immoo keessaan sirriitti ol quba qabaanna. Sharmaarkee. Taate obboleessi yaa'illee wanni barbaadu guddaan. Kana nagaan. Akka wajjaa sootanii fadee. Nuraddiin Aliyyi maal jette? Waan gaariidha. Yaanni reefu sharmaarkeen gara jalqabaatti kaase tokko nama tokko caaltu dura bu'aa godhadhaa. Akkasitti chirraan dubbisaa waan godhamuu qabu wajji mari'adhaa keessatti kajeessan isa sirriiti. Yaanni maammeen dubbates waan biraati miti. Awwaardiileen hundaa kun abdii artii bu'uura guutuu lafee duudii Oromooti maqaa isaatti yoo hundaa'es maal rakkoo qaba. Wanni garaagaraa ijji yaaduma juu qaba. Yaaduma jechuun namni kun nama guddaadha dhugaadha. So wanni maammee galuu qabu biyya isaan keessa ni beektaa biitii biiziidha. So namni quba nama qabaatu hin jiru. So waan hunda ijjisan ilaalu osoo hin taane akkuma danda'ametti namni hundinuu kan dhuunfaan isii dubbisuu danda'us dubbisee warri gareedhaan wal gurmeessineeti akkasitti bira dhaabbannee waan yaadamiyyoo tanaa galmaan geenyettanis of qopheessineetuma godhuudha. So